Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashmaar kafure kabiyamtoota daawwattoota nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kabajaa heddumaa fi bakka hirteen isiniif haa ta'u jecha egaan kabiyamtoota daawwattoota guyyaa har'aa ajandaan irraa dubbachuu dhufe ajandaa baay'ee nama gaddisiisuu fi hedduu qaama nama hadochuu kan nama gocha suukanneessa biyya keenya Itoophiyaa keessatti taatee tahedha jechuudha. Guyyaa kaleessaa akkuma hundi keessan namoonni hedduun keessan agartanitti miidiyaa hawaasaa kana gubbaa keessattuu toora Feesbuukaa, TikTokii fi YouTubii kana gubbaadhaan dhimmi daa'ima waggaa 7 tokko ajandaa jabaa ta'e ture. Daa'imti waggaa 7 ajandaan kun maal ka'e ture? Ni daffaramtee yookaan immoo ni gudeedamtee nama ollaatiin gudeedamtee ajjeefamte kan jedhu gocha baay'ee suukanneessa wahii miidiyaa hawaasaa kana gubbaatti waan harkaa fuudhamaa ture. Namoonni dur haga ammaatu gochi kun dhugaa miti. Namni guddaan tokko akkamitti daa'ima waggaa 7 irratti waan akkanaa raawwata jedhee namoonni baay'een ofirraa gocha kana fudhachuu didaa jira jechuudha. Mee kabajamtoota daawwattoota keenya kana kan osoo hin jenne intervii haadha daa'ima isaanii maal akka jettu daqiiqaa 3 haadha isii irraa miira akkamii keessa haati ishee jirtuu fi gochi daa'ima kanatti raawwate maali kan jedhu dhugaa isaa haadha isii irraa haadha geeffannu akkamitti daffaramte yookaan immoo akkamitti gudeedamte maaltu maal ta'e kan jedhu haadha daa'ima irraa dhaggeeffannee waliin deemina ቪዲዮ ሀዳ ወጅማን ነገይፈን አፋም ሞልቷታል ደፍሯታን ሲደፍራት በፍንጢጧን በማህፀኗም ነው የደፈራትና እንደው ባሳያችሁ ካልፈራችሁ አለ እንትኑ ህክምና እንትኑ ላይ እንትኑ ገብተው ይዘውልኝ ነበርና 7 አመት ከ7 ወር ትሆን እንጂ 5 አመት ነው የምትመስለው በጣም ደቃቃ ነች እና በፍንጢጧን በማህፀኗም ነው የተጠቀመው ማህፀኗም ፍንጢጧም ተበርግዷል ይሄ ጀርባ ጥንታችን ብቻ ነው የሚታየው ማህፀኗ የለም ደምታበታለች አፍኗታን ይሄን አንገቷን ያነቃት ይሄ እንደዚህ እንደገባ ነው የተገኘ አምስት ጣቱ እንደዚህ ተገባ ነው የተገኘ ከዛ በኋላ ሳፋ ላይ አርጎ በጣም ደምታበታለች ሳፋ ላይ አርጎ አጠባት ካጠበ በኋላ በሩን ከፍቶ ወስዶ ይጥላታን እኛ ደጃፍ ጥግ ልጆች የሚጫወቱባት ዝም ብላ ሊሾ ነገር ሆና ኬንዳ አለች ዝም ብሎ አንዳንዴ ሻወር እንወስድባታለን እዛች ሻወር ልታታቸው ዝም ብለና ልጆች ነው የሚጫወቱባት ከኛ በር ጥግ ነው እዛ ጋር ወስዶ አስተኝቷታል ሲያስተኛት ያው ምላሷ እንዲህ ሲይዛት ተዘልዝሎ እንደወጣ ነው እና ይሄ በሙሉ አርፋ ነው ልብሷን አውልቆ ነው ያጠባትና ልብሷ ትንሽ ከኋላ እንባ መታከል ጠብታ ትንሽ እየደም ነክታለች ቀሚሷን ያን ካረገ በኋላ ማታ ጥቤ ያሰጠሁት ልብስ ነበር እዛ ግቢ ማንንም አይገባም በጣም ተፈሪ ነው ልጁ ማንንም አይገባም ዘመዶቹ ራሱ በጣም የሚፈሩት እና አሰጠን ነው የምናደርቃቸው ውጭ ነው የሚያድረው እና ጥቤ ያሰጠሁት ልብስ ነበር ሻርፕ የሷ ሻርፕ አለች ኩፍያ ጋር የምትለበሰው ሻርፕ አውርዶ በቅርብ አስተዋጽኦ ጋር ትንሽ ያቺ እንትን ሊሾ ያልኩ ሻወር የምትመስል እዛች ጋር አስራታን ሻርፓን ወድቃ ሙትሽ ለማስመሰል ከዛ በምላጭ ተልጥሏታን ዳልሰውታን እግሮቿን በምላጭ ወድቃ ሙትሽ ለማስመሰል ደግሞ በምላጭ እንዳለ ተልጥሏታን ካረገ በኋላ መድኃኒዓለም ታምሩን ሲሰራ ወደ ሌላ ቀይሮ ቁጭ አረገው ቤት ግቢውን መክፈት አልቻለም አቅፎ ሲያመጣት ደግሞ አንድ እግር ጫማው ቤት ቀረ አንድ እግር ጫማው ሬሳው ጋር መጣ ለታሪክ አንድ እግር ጫማው ቤት ቀርቷል ይሄ ሸበጥ ነው እንደዚህ የልጆች እዚህ ጋር ማሰር ያለው እንደዚህ ስናጥፍ እሱ ከቤት ቀርቷል ከዛ ደንዝዞ ቁጭ ብሏል የ3 አመት ትንሽ አይቷለች ሄበኒ ተዳኑ ቀረች ሽንት ቤት ብላ ስትወጣ የለችም ታወድቃ ግታታለች ሄዳ እንደዚህ ጎትታ ነው መጣ ጠራች የምትለኝ እህቴ ሄበን ተኝታለች ስጠራት አሰመኝም ብላ መጣ ነገረችኝ አለች ሰውጣ የለችም አለች ሰውጣ የለችም አረፋለሁ በጣም ቀዝቃዛ ናት አለች በጣም ቀዘቀዘችኝ አለች በህይወት የለችም ጮህ ሰፈሩ መጣ እንዴ ግቢው ዝግ ነው ቤት እንግባለች ግቢውን ክፈችዋለሁ egaan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma maatii daa'ima irraa dhageessan egaan daa'imni kuni gocha haala nama gaddisiisuun nama suuraan isaa as gubbatti mul'atu kanaan gudeedamtee jechuudha. Umriin daa'ima kana daa'imatti bareedduu tana daa'imatti suuraa isii as gubbatti agartan kana daa'imatti kichuu tana umrii daa'ima tana waggaa 7 yoo ta'u namni kuni amaanaa yookaan mootu nu biratti isaa biratti dhiisanii intala ollaati kan inni gudeedee jechuudha. Gudeedee ka'ee erga sanii mootu
hafuurri isii keessaa dhabamee jennaan na harkatti duute ka jedhu lubbuu isii balleesse yookaan mootu kaatee na himatti ka jedhu wanti fakkaata. Hafuurri isii keessaa dhabee jennaan harka isaatiin hudhee ajjeese osoo karaa deemtuu duute jedhee boodarra garuu haqa sana rabbiin isa baay'isee jira akka gocha irratti raawwatu ofii isaatii mana poolisaa itti amanu jira jechuudha. Wanti nama ajaa'ibu biyya keenya keessatti namoonni gocha akkanaa kan raawwatan umrii garaagaraatti waan hidhamaniif yookaan waggaa 20 waggaa 10 15 30 yoo itti murtaa'ee waan hidhamanii bahaniif akkasuma mootu gochoonni akka haadha ofii ajjeesuu yeroo dabre Adaamaa keessatti namni ofii haadha isaa birrii qumaarri ittiin taphatu naa kenna jennaan haati dhoggattee haadha isaa ajjeesee jechuudha. Namoonni akkanaa kunniin biyya keenya keessatti umrii waggaa 22 25 waggaa 20 itti murtaa'a. Waggaan 22 namatti murtaa'e waggaa 22 miti fayyadamu namni tokko. Waggaa 11 qofa hidhama. 11 amaakiroo jedhamee wanti nyaatamu wayiitu jira. Waggaa 11 hidhamee hidhaa san keessaa baha jechuudha. Kanaaf namoonni maal ta'anii yakka garaagaraa dalaguu itti fufan jechuudha. Yakka akkanaa kana keessattuu namni kun lubbuu yoo ajjeefame ittiin xiqqaatu obboleetti. Namni daa'ima waggaa 7 gudeedee ajjeese. Lubbuudha yoo ajjeefame ittiin xiqqaatu sanuu beeki karaa yookaan sibiila meeshaa waraanaatiin ajjeesuudhaan osoo hin taanetti karaa isa darara wahiitii yoo ajjeefame ittiin xiqqaatu isin jedha. Nama kanaaf duuti kennaadha. Nama kanaaf duuti kennaa guddaadha isin jedha. Nama kana ajjeesuun murtee du'aa itti murteessanii ajjeesuun salphumatti ajjeesuun kennaa isaaf kennaa guddaa. Nama kana silaa osoo ani abbaa murtii ta'e murtii akka inni du'a hawwu isa goosisu wahii itti murteesset murtiin sun immootu seeraan hojiirra ooluu isa hordofaa jechuu akka abbaa murtii tokkooti. Biyya keenyatti garuu maa inni akkuma dura jedhe namoonni yakka akkanaa kana raawwatan yakka ajjechaa garaagaraa raawwatan waggaa 10 15 20 itti murtaa'a waggaan 10 amaakiroon dhumatti waggaa 10 hidhaa bahee jechuudha. Sini galee namni amma waggaan 10 baay'ee salphaadha iizidha. Waggaan kun waan xiqqooyti hin beektan hedduun keessan gaa eega biyyaa baasanii waggaa meeqa tilmaamame achumarratti eega biyyaa baate waggaa meeqa itti viidiyoo kana ilaalaa jirtu. Waggaa 10 yoo taate hagamsitti dhagahamaa jira hagamsitti fakkaataa jira namni waggaa 10 hitti hin fakkaata. Waggaan 10 amma dheengaddum waggaan 8 9 10 11 dheengaddum hitti fakkaata wallaahi. Anamma waan waggaa 10 12 dura ta'e wannuma kaleessa dheengaddoo hitti natti fakkaataa jira jechuudha. Iyyaarra waan ta'eef. Sini galee kanaaf namni yakki akkanaa kun gaafa raawwatamu qaama seeratiin yakkamaa tokko gaafa yakka raawwatu zinjitteetumaan bakka lubbuu namaa ajjeese yookaan immoo waan keessa irra jiru akkanatti ajjeese jettee murtee keessa jiru san itti kennu osoo hin taanetti gadi ilaaltee maaliif ajjeese kabiraatiif barnoota akkamii akka ta'uu qabu yoo murtiin kenneen gochi akkanaa kun raawwatamu itti fufaa jechuudha. Yoo salphaa daa'ima kana rabbiin haqisiisi haa baasu. Wallahi baay'ee garaana nyaattan dhugumatti obboleettii san ta'ee osoo taate yaade obboleessa kiyya ilmoo san ta'ee osoo taate yaade obboleettii yoo obboleessa kiyya. Kanaaf rabbi daa'ima kana haqisii haa baasu biyya keenya biyya nagaa rabbi haa godhu ummata keenya kamazim jedhee akkanuma yakka akkanaa raawwatu kan innis biyya keenya qofa miti baay'ee yakki addunyaa guutuu jira garuu immoo addunyaan guutuun biyyoota tokko keessatti namni tokko gaafa yakka wayii raawwate murtee yakki isaa san fakkaatu argata. Biyya keenya santu hanqate malee yakki biyya ammaa hin jirre biyya keenya hin jira miti. Biyya keenyas yakka kanaa kun Ameerikaa irraa dimokiraasii addunyaa irraa guddoo tana keessattis raawwatamuu mala ni raawwatamas. Garuu immoo gaafa qabamee seeratti dhiyaate murtee isaa wal fakkaatu argata jechuudha. Gurbaan gaaf dur intala amma yaalamuuf Ameerikaa deemte fuula isiitti asii dinaqe haga ammaa hin qabamne olii gad deemaa jira jechuudha. Isiin garuu fuula isii dhabde yaalaaf olii gad deemaa jirti. Kanaaf jechuu barbaannetti namni sun garuu osoo biyya arabaa yookaan biyya faranjii ta'e yoo na qabame to'annoo jala oole murtee yakka isaa fakkaatu san argatee jira. San jedhaa jirra biyya keenya rabbi nagaa haa godhu yakkamtoota akkanatti yakka dalagan kanas rabbiin qalbii isaanii haa kennu. Viidiyoo kana amma xumuraatti waan daawwattaniif galatooma ulfaadha yeroo gaarii qabaadha. Namoonni chaanaalii kiyya kana haaraa taatan yeroo jalqabaatiif yoo dhuftan sabiskiraayib godhuudhaan maatii nuuf ta'an isin jenna yeroo gaarii qabaadha.